السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّة من تبراتي فالشمار كفوني جرجرتو باقي جرات تايسين جيتشون بربادا سمياني أيوني كاللي تامي داجت إجولي كاللي تامي جيتشوني با أفان رمو مريد ايجو داي كاللي تام جيتشون مريد ايجو دا نتفكاتا بيك والله كومنتي جرتن حتى أفا ورّا معرفة بيت أكين جد أكتيغا attamitiinitu ayyuuni na wajjin mokkorti attamitiinitu amma Sumayyaa waan Sumayyaan bitachuun qaba jetteetu ana mokkorti ani isheedhaa wajjin tokkoyi ani haadha ilmaaniiti ani haadha ijoolleeti otuma ta'eeyyuu ani waggaa 10 guutuu laffa'ee tanii dadhabbii godhaf qaxururfadhe akkuma namni kamiiniyyuu dafqa isaa xaphi godhee xururfatee waan illee godhatu ani illee dafqa kiyya xaphi godhee xururfadhee tanii mana kana bitadhe isheen attamittiin qophaa'aa lafaa kaatee dhuftee Sayidoodhaanii sarii kan Sumayyaa naa bittu malee jettiini anaa Sayidootu naa bitee anoo fi kiyya birrii kiyyaan hin bitadhe Sayidootu naa bitee maaliif anaan mokkortii maaliif anaan qabdii isheen isi jammarumayyuu fayyaa hin qabduu sammuun see sirrii miti sammuun see likkiin jiru dafiiti hospitaala Amaanuweelii geessii jette Amaanuweelii haa geessu deemee doktora guddaa bira geessanii yoo sammuun see ilaalchisan malee sammuun see sirrii miti maaliif namaaf kabajan qabdu mee ilaalaa isinumtiyyuu viidiyoo kana ilaalaa Sayidoo kabajaaf fuudhee dhaqee ishiyyuu jedhee walii galanii dhaqaniitu achi ga'anii wal lolanii mee nama guddaa birattitu attamitti teesseetu abbaa manaatti deddeebistii kanaa dubartiin abbaa manaa qabattu utuu sammuun see sirrii ta'e waan abbaan manaan see jedhu fudhatti attamitti Sayidootti achi ol deebistii attamitti nuti akka jechuu dandeessi isheen sammuun see jammar sirrii miti mana qorichaa guddaa dhaquu qabdi dammoo anaa wajjin immoo mokkorsoo qabaachuun qabdu anaa wajjin illikii qabaachuun qabdu ani lafeen bitadhe kan lafee bitadhettis isheen sumna qabdi fayyaa qabdi daa'ima ijoollummaa qabdi hojjetattee hin bitattu maalidha maal yaaddeeti isa kam karoorfatteeti inni isheen achi ol anattaasoftu maaliif akkana taati maaliif kabaja hin qabdu maaf kabajaan hin jiraattu anoo isaan dhiisee jiruu isaanii keessaa ba'ee jiruu koo jiraachaa jira anootu ilmaanni koo waan mee fedhan na gaafatanii utuu ilmaanni koo waan barbaadan na gaafataniini abbaan ijoollee kana haa jiraatu abbummaan masaayyuu jiraatee ijoolleen koo gaafa guddattu abbaan koo meerre kanaan hin jenneefi haa jiraatu jedhee tanoo dhiisee ofii kootii xaarradhee hojjetadhee ijoollee abbaan birisii yookaanis immoo haffaasaa bitee aannan bitee waa hedduutu jira wanti ijoollee ittiin guddisanii kana hundaa'u rakkadheen gochuutti jira takkaa birrii tokko Sayidoo kanan rakkadheeti birrii tokko naagashii jedhaniitti dubbadheen beeku walittuu naasofnu akkuma isin argitan miidiyaa kanarra ani maal isheetti balleesse jennaanitu aga Sumayyaa jettee maqaa kodhoofti anoo jireenya isaanii keessaa ba'ee isheen jiru koo keessaan baatu maaliif lafa lafti jettee dubbachaa jirti jechuudha ani dhimma isaanii hin qabu dhimma Sayidoollee hin qabu dhimma hayyuullee hin qabu yoo kabajaan jiraatte kabajaan haa jiraattu ani kabajaan mana koo keessa jiraadhee ijoollee koo guddifachaa jira maaliif achi ol dhuftee aga Sumayyaan bitachuu qaba amma mana Sumayyaa naa bituu qabdaa jetteetu Sayidoo bakka namaatti keessummaadhaaf dhaqanii bakka namaatti qaansitee bakka namaatti kabajarraa fuutee dubartiin kabaja namaaf hin qabne kabaja ofisheef hin qabne kabaja namaaf sillaattu kana ani Sayidoodhaayyuu na yaadda'e ani Sayidoo abbaa ijoollee kootiiti waan ta'eef akka inni miidhamullee hin barbaadu akka inni goddaamullee hin barbaadu isheen iyyuu achi cinqitee achi Sayidoo rakkisaa jirti ani akkamittiin asiin maallaqa isa gaafadha jedhee ani rakkina koo qabadhee callifadhee taa'uutti jira ani hojjetadhee tan jiraachuutti jira malee ani birrii isa gaafadhee iyyuu beeku sin gaafadhu allammataa kanaafuu ayyuun narraa hadhaabbattu maaliif morkorsonaan qabatti isheen amma koo ga'uu hin dandeessu amma koon geessu isheen qophaa lafaa kaatee dhuftee nyaattee utuu fayyaa qabdu humna qabdu qophaatti dhuftee achi ol galtee sanuu morkorsonaan qabatti anarraa maal feeti anarraa maal barbaaddi kibrii ishee eeggattee hin teessuu jetteetti dubbachaa jirti jechuudha hedduu tokko aartee deebistee fi maaliif ayyuunis badii qabdi amma silaa Sayidoo wajjin hojjetattee itti dhufuu qabdi malee akka Sumayyaan haa godhin jettuun maaliif akkuma nuti Sumayyaanis dubbatte nutis beennu
Sumayyaan ofii isheeti akka jammara galteen otuu qe'ee haadha isheetii, otuu qe'ee abbaa isheetii naqin, otuu obbolaa ishee hin argin, otuu fira ishee hin argin yoon biyya kana keessa galee deddeeme birriin kun harkaa dhumaa, birrii kan olii gadi hin balleessaa jettee isa laffa'aa turte sana dhaqxee mana sanaan qabsiifattee jechuudha. Kuni dubartii jabduu cimummaa seeyyuu argisiisa dhugaa rabbi. Dubartii cimtuu jechuun barumsa illee irraa arganna jechuun nuti amma warri biyya ormaa jirru kuni barumsa illee ishee irraa arganna jechuudha dhugaa rabbi. Maaliif namni tokko amma gaafa galu birrii olii gaddeemee balleessa. Birrii akka hin taane godheetu biyya galee firasaa isa kanaas waa godhe isa kanas akkana godhe isa kanas akkana godhe birrii balleessaa jechuudha namni keenya gaafa biyya galu. Achiyoo ji'a 2-3 booddee rakkina bo'a. Akkanan ta'e jedheetu bo'a jechuudha akkuma waliin beeknu jechuu isheen garuu jechuu akka galtee mana sana qabsiifatte dubartii jechuun dubartii akkasiitti dhugaa rabbi otoo hin nyaatin otoo illee biyya ormaa keessaan dhufe nyaata gaarii illee nyaanne akka gaariitti illee hin jiraanne rakkachaan ture dhiphachaan ture hin jenne dhaxxee aaran galfanne karaarratti darbite dhaxxee mana sana sirreeffattee sammuusee keessa gashitee jirtii jechuudha aga hammaati jechuudha. Garuu ayyuuni lafaa kaatee fayyaa abbaa nagaatu saree mana Sumayyaa maqaa kootti naannessuu qabda. Mana akka Sumayyaa jettee dubbatti jechuudha. Kan Sumayyaa tuqe kan Sumayyaa balleesse kan Sumayyaaf Saayidoo gargar baase ayyuu akka ta'e hundi keessan iyyuu beektu isinitti immoo barbaachisu jechuudha. Isheen silumoo ammas Saayidoo jaallatteeti seetan. Saayidoo jaallatteeti seetan. Saayidoon illee miskiinummaa isaa argatte bara. Saayidoon akkuma fuula isaatii sana miskiinummaan namni miskiinni namni garaa keessaa sharrii hin qabne namni waan hamaa namatti hin yaadne ijoo fuulluma isaasii ilaalte beekta bara. Fuulluma isaasii ilaalte ayyuun immoo abidda balaa akkuma isin argite seellee sharrii hin qabdu garuu abidda lafa lafti malee garaa keessaa seellee waan qabdu jechuudha. Saayidoon kun akkuma miskiinummaa isaatii akkuma isheen gara oofamteetti oofama abbo innillee bar maatii sodaata bara. Maatiillee sodaata, biyyallee sodaata, namallee sodaata. Maaliif isheen ijoo viidiyoo waraabdee qallatti gootika sila qullaan gadi baasa itteeni sodaachiftee mucaa onnee keessatti fixxe bara. Mucaa onnee keessatti fixxe laamma ayyuun ani matuma isaatiif yaaddaa jiraatte bara Sumayyaan matuma isaatiif ijoollee isaarrotu jiraate jedheetan eegaa jira jette bara amma Saayidoo isheen kanaanas fararraati. Amma viidiyoo qullaa isa waraabe jette sana yoona nama biratti ishee ergootee keewwattee jirti. Akka inni dileetiin kun silkiisee keessa keewwattee jirti. Yoonni waa dubbate elaa kanan fuudhee poost godhattee itti nas fararaate morma qabdee fuuti. Amma dhuguma Saayidoon tole jedhee garaa laafee fi dhufee mana sana bitee fi kaleessa inas fararaate sodaate. Amma qullaa kana Saayidoo nama guddaa beekaa. Sheekolee gurguddaa beekaa, jaarsolii gurguddoo beekaa, nama biratti kabaja qabaa, xiqqaadhaafis guddaadhaafis Saayidoon kabaja qabaa. Amma jaarsaaf jaartiin silumoo qullaa wal bira taa'u. La wallaa maa shufti? Ani dawartii maa nageetti? Nu wayyir. Ajo asa ko dan dura ko telakati siya ko tiwon jadi sama ada jo jalti mana kana mal darbatam tun kuni malat tergen jadi anu garbi